nageenyi badhaadhaa daawwattoota OBN oduu simbirtuu isinitti himnam. Ati alangaa mana federaalaa aadde Adaanech Abeebee qaamaa hin beekamnetu suuraa nakaasuudhaan fuula sooshaal hawaasummaa miidiyaa hawaasummaatti ragganna lakkise jechuudhaan komatanii jiru. Qaamni hin beekamne kunis shanee akka taate nuuf ibsanii jiru. Aadde Adaanech Abeebeedha guyyaa dheengaddaa biyya Chaayinaatitti xayyaara gubuudhaan aanallee bakka ani hin beeynetti natti seenuudhaan suuraa footoo qullaa nakaasuudhaan addunyaarra naqaaneessanii jiran jechuudhaan OBN itti himtee jirti. Aadde Adaanech Abeebeedha yeroo ammaa kana lubbuu xiyyaafuu ani sodaa guddaa qaba jechuudhaan komattee jirti. Haa ta'u malee aadde Adaanech Abeebeedha osoo ani hin beekin jaalallee yookiin fireendii kiyyaa wajji osoo bakka bashannanaa siree jedhamurra taa'aa jiru akka footoo nakaafametuyyuu natti mul'ata jetti. Yeroo ammaa kana hawaasa fi akkasumas qaama shanee jedhamu kana addaan wallaalle jechuudhaan komii isiidha ibsattee jirti. Turtii gaarii isiniin jenna.